Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanaalii YouTube Abdul App barnoota haalaan barbaachisaa ta'e takka isinii qabadhee dhufeen jira. Akkaataa Wi-Fi passwordii isaa hin beekne connect itti godhan yookaan immoo itti hidhatan karaa lama hidhachuu dandeenya. Karaa lamaan Wi-Fi passwordii isaa hin beekne hidhachuu dandeenya. Kan waliin ilaallu ta'a. Obboleeyyan chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe ka jettu kun gurraachoftee jirti taanaan subscribe isii jettu kana tuquu hin dagatinaa isiniin jecha maatii chaanaalii kanaa ta'uuf subscribe yeroo isin tuqxan mallattoon beelii kun asitti isiniif ba'a. Mallattoo beelii kanarra tuquun all ka jedhu ka jalqabarra yoo keessan barnoonni yeroo mara chaanaalii kanarratti maxxanfamu yeroodhaan isin dhaqqaba. All ka jedhu irra kaa'uu hin dagatinaa isiniin jecha. Akkasuma wanni yeroo baay'ee isiniif dhaamu laayikii gochuudhaan eegala. Laayikiin keessan haamilee guddaa namaaf taha. Kanaafuu laayikii gochuudhaan Abdul App ka jedhu profaayilii kanarra tuquun gara fuula duraa yoo deemtanis barnoota hedduu chaanaalii kiyya jala argachuu dandeessu. Salphaadhumatti mata duree viidiyoo jala seentanii barnoota hedduu argachuu dandeessu. Akkasuma mata duree playlist jedhu jala yoo seentan barnoonni hundinuu mata duree adda qaba. Barnoota Facebookii, barnoota TikTokii, barnoota YouTubeii, barnoota emailii, keessattuu waan emailii wal qabatee nama baay'ee gaafataa turtanii kanaaf isitti agarsiisuu barbaade. So settingii irra seenuudhaan Wi-Fi haala kamiin hidhachuu dandeenya? Wi-Fi passwordii isaa hin beekne connection irra seenuun gara Wi-Fi deemuudhaan karaa lamaan hidhachuu dandeenya. Karaa isa jalqabaa waliin haa ilaallu. Settingii bilbilaa irra seentanii Wi-Fi on gochuudhaan haala ittiin Wi-Fi passwordii isaa hin beekne hidhachuu dandeenyu karaa lamanuu sirriitti waliin haa ilaallu. Wi-Fi kun as jira, passwordii isaa hin beeku. Karaa inni jalqabaa karaa nuti Wi-Fi sana ittiin hidhachuu dandeenyu WAPS waan jedhamu fayyadamuudhaani. Kana jechuun tuqaa sadan gubbaa tuqxanii WAPSin sun yeroo tuqaa sadan tuqxan yoo isinii dhufe yookaan immoo advanced ka jedhu kanarra advanced ha jedhu advanced setting bilbila adda addaa irratti maqaa adda addaa qabaachuun ni mala achirra seentu. Passwordii isaan beektanii sanaan booda gara gajjallaarraa view more jedhee gara gajjallaa jira. WAPS wa paa fi sa push button jedhee jira. Wa paa fi saadhaan push button waan jedhu ofirraa qaba karaan inni jalqabaa egaan jechuudha. Tuqaa sadan tuqnee advance irra erga seennee booda waa paasa jedhee push button jedhee of biraa qaba. Asirra seenna. Erga asirra tuqnee kaane wanni isin beekuu qabdan WAPS kana erga bilbila keessanirraa tuqxanii kaatanii irra caalaan keessan meeshaa Wi-Fi mana keessaa qabdu. Meeshaa Wi-Fi sun irraa dhufaa jiru yookaan immoo connect irraa godhamu mana keessa jira. Bakka isaa deemuudhaan WAPS push button ka jedhu kana erga tuqxanii booda waan isin gootan takka jira connect gochuudhaaf. Passwordii takka illee isin hin barbaachisu jechuudha. Meeshaadhuma sana bira deemuudhaan wanni isin irraa eegamu. Yeroo isin WAPS setup kana tuqxan haala kanaan search gochuu eegala. WAPS setup jedhee to the Wi-Fi protector setup button on your router if it may be called WAPS or contains this symbol. Mata duree jedhu barreeffama jedhu ofirraa qaba. Sirriitti hubadhaa. Erga moobaayila keessanirraa akkas gootanii kaatanii meeshaa Wi-Fi sun irraa dhufaa deemuudhaan WAPS waan jedhamu yookaan immoo mallattoo xiyyaa kana qaba sana irra qabdanii dhaabattu jechuudha. Press gootu bilbila keessaniin walitti connect ta'a. Bilbila keessanirraa erga akkanatti gootanii WAPS jedhama yookaan immoo symbol yookaan immoo mallattoo xiyyaa walitti garagaltee kanatu meeshaa Wi-Fi sanarra jirti. Meeshaa Wi-Fi sanarraa mallattoo xiyyaa walitti garagalte kana lama yookaan immoo WAPS ka jedhu sana irra tuqxuu jechuudha. Meeshaa Wi-Fi adda adda waan ta'eef tokko agarsiisuun faayidaa hin qabu. Mallattoo kana qaba yookaan immoo WAPS wa paasa ka jedhu kana ofirraa qaba meeshaa Wi-Fi sun. So bilbila keessanirraa yeroo akkana search gochuu eegale mallattoo xiyyaa sana kan qabu yookaan immoo wa paasa jedhee ka barreeffamee jiru meeshaa Wi-Fi sun irraa dhufaarurra deemuudhaan irra qabdu kallattiidhumaan Wi-Fi keessan connect isiniif tahaa jechuudha. So kanagaa kan isin argattan Wi-Fi dhuma seenuun tuqaa sadan tuqxu advanced irra seentu gara gajjallaa sana view more jedhee jira. Yoo asitti gara gubbaatti isinii dhufes rakkina hin qabu. View more isii jettu kana tuquudhaan WAPS wa pa sa isii jettu kana push button ka jedhu kana irra tuquun search gochuu eegalaa jechuudha. Yeroo isin achirra tuqxan search gochuu eegala. Meeshaa Wi-Fi sun irraa dhufaa jiru irra deemuudhaan kan mallattoo xiyyaa qabu yookaan immoo WAPS jedhamee barreeffamee jiru waan adda addaa qaba. Wi-Fi sun waan irra tuqan WAPS jedhee ka jiru yookaan ka xiyya kana walitti garagalee jiru kana irra tuqxuu jechuudha.
erga bilbila keessanirra akkana gootanii osoo bilbila keessanirra hin bahin connectii ta'a. Karaan inni lammaffaan bilbilli nama tokko baarkoodii qaba. Baarkoodii ittiin sarchii godhamu seetingii irra seentu. Seetingii irra erga seentanii booda konnekshinii irraa immoo gara waayifaayi seentuu jechuudha. Waayifaayi sana paaswordii isaa hin beektan. Karaa salphaadhaan isas connect gochuu dandeessu. Isa connect gochuuf egaa paaswordii isaa erga hin beekne maal gootu? Mallattoo tokko gubbaa jira, mallattoo kaameeraa ka fakkaatu. Mallattoo kana irra tuqattu jechuudha. Mallattoo kaameeraa fakkaattu baarkoodii ittiin sarchii godhanu. Yeroo isin achirra tuqxan kaameeraati isiniif banama. Yeroo kaameeraan sun isiniif banamu maal gootu? Kaameeraadhuma sana erga tuqxanii booda meeshaa waayifaayi sana bira dhaquudhaan meeshaa waayifaayi sanarra koodii akkasii kanatu jira. Koodii gurraachaan kalarii akkasii jira. Moobaayila keessan itti qabuun suuraa akka nama kaasuutti itti qabdu. Inninuu yeroo isin itti qabdan ofii isaatiif waayifaayi sana connect godhaa jechuudha. Kana jechuun mallattoo kaameeraa sana tuqxanii meeshaa waayifaayi mana keessa jiru irra deemuun moobaayila keessan irratti qabdu jechuudha. Yeroo isin irratti qabdan dhibbaaf dhibbatti waayifaayiin sun connectii tahaa jechuudha. Kanaafuu steppiin isaa baay'ee salphaadha. Inni jalqaba seetingii bilbilaa irra seentu, sanaan booda connection irra seentu jechuudha. Connection irra waayifaayi irra seentanii tuqaa sadan gubbaa tuquudhaan sanaan booda gara advaansii deemtanii yookaan waapsii irra tuquudhaan view more ka jedhu ka jala jiru kana tuquudhaan waapsi push button ka jedhu tuqxanii sanaan booda meeshaa waayifaayi mana keessa jirurraa immoo mallattoo xiyyaa walitti garagalee jiru yookaan immoo waa paasaa jedhee ka barreeffamee jiru irra qabuudhumaan walitti connect gootu. Kaan immoo kaameeraa banuudhaan baarkoodii meeshaa waayifaayi irra jiru iskaan gootu jechuudha. Haala salphaa ta'een karaa lamman kanaan waayifaayi paaswordii isaa hin beekne meeshaadhuma waayifaayi mana keessa jiru fayyadamuun connectii gochuu dandeessuun isiniin jala. Barnoonni keenyas kana fakkaata. Obboleeyyan haaraa taatan subscribe gochuun dagatinaa, akkasuma laayikii fi sheerii hiriyoota keessaniif gochuu hin dagatinaa isiniin jecha haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.